dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi hordofaa jirtu Oromiyaa Diijitaal Miidiyaan keessumaa qabna. Keessummaan keenya kan guyyaadha. Artisti Hailuu Kitaba Gadissaa fi Artisti Hailuu Kitaba Gadissaa woliin marii godhuu fi asirra dhiyaannee jirra. Nu hordofaa itti dhiyaadhaa isiniin jenna. Artisti Hailuu atillee yeroo hedduu gama Oromiyaa Diijitaal Miidiyaan dhaamsa qabdan dabarsaa turtaniittanii adhallee affeerrii isinii goone kabajtanii argamuu keessaniif ulfaadhaa isiniin jedhaa. Anaa dhufuu baga nagaan gara Oromiyaa Diijitaal Miidiyaa dhuftan. Hayyee galatoomaa warri Oromiyaa Miidiyaa Diijitaalidhaan yeroo adda addaa yaada keenya nu dabarsaa turtan adhallee dabarsaa jirtanii affeerraa nu gootaniif galata guddaa qabdu fayyaa nu ta'aa jenna. Hayyee ulfaadhu waamicha keenya kabajtee argamuu keetiif dhugaa kabaja guddaa si qabna. Mata duree kallatti maani gara marii keenyaatti seenna. Kana duras waa'ee aartii waa'ee durraa dubbataa turree jirra. Adda waa'ee aartiiti miti kan dubbannu maaliif waan kana waa'ee aartii hin dubbannu wanti jedhuu fi artistoonni keenya akka artistoota namoota biraa callisaniituma waanuma aartii qofa hin oofatanii qabsaayota yeroo hundaa waa'ee aktiivistiitti garas jijjiiramanii waa'ee saba isaanii irra jiru gama sirbaatiinis gama barreessuutiinis gama adda addaatiin sagalee ta'aa jirtanii dhugamaa kun waa'ee waan nama boonsaati. Mata dureen adda irraa haasofnu waa'ee tokkoffaa akka tokkoffaa irratti qabadhee jiru Itoophiyaa keessatti mirgi qabiinsa dhala namoomaa baay'ee gadi bu'aadha jechuun illee osoo hin ta'in hinuma jiru jechuun illee hin danda'ama. Yeroo namoonni karaa irratti addabaabaayii irratti rashanamaniitu jira. Akkasumas qabiinsa naannoo Tigraayittis ta'eenillee wal qabatee Oromoonis hiriira bahee sabni garagaraas biyya sana keessa Itoophiyaa keessa kan jiraatu mootummatti iyyatee Amnesty International illee waa hedduu barreessee kana irraa ka'uuni mootummoonni biyyoota alaa fakkeenyaaf yeroo jalqabaatiif US biyyi Ameerikaa qoqqobbii tokko aangawoota biyya Itoophiyaa irra keettee jirti. Inni kunillee maali akka viizaanii gara biyya gugurdatanii kanneen akka hin sochoone ka jedhu isa kana akkamitti ilaaltaa dabalatee immoo waa'ee kana keessatti warroonni biyya bulchan sana biyya Itoophiyaa bulchan suni dhimma qoqqobbii viizaa diinagdee akkasumas hariiroo biyyoonni gugurdatanii fi biyyoonni guddataa jiran waliin qabani kana akkamitti ilaalaa jiranii akkamitti hubatanii jiranii hubannoon kaadireewwan bilisiginnaa maal fakkaata jettaa itti dhiyaadhu. Hayyee galatoomi aadaan keenya kuni gaaffii guddaadha. Kun sirumayyuu ani humna kootii olii warra politishiyaaniitu kana saca'ee adda baasee deebii kana kennuu danda'a. Garuu amma danda'u tokko irraati dubbachuun ayyaala. Qoqqobbiin Ameerikaan biyya Itoophiyaa fi Eritiriyaa irratti keesse yeroodhuma isaa eeggatee waan dhufeen jedha. Maaliifini namoonni baay'een amma yeroo biyya sana keessaa kaadiroonni warra biyya bulchanii yeroo argitu kan yookaan dhageessu qoqqobbiin kun homaan hin godhu. Itoophiyaan biyya ofiisiitiin bultu. Itoophiyaa irraa harka kaasaa. Itoophiyaan biyya takka kolonii jala hin galle. Waan baay'ee tokkummaa Itoophiyaa kana jalatti egaa yeroo hedduu waan deemaa jiru hin beekna. Maqaa tokkummaa Itoophiyaatiin cunqursaan adda addaa rakkinni adda addaa sabaaf sablammii biyya sana keessa jiran irra gahaa ture. Har'allee gahaa jira. Isuma sana golga sana jala taa'anii waan baay'ee dubbatu. Ani akka gama kiyyaatti qoqqobbiin kun sirumaayyuu hin ture. Garuu ammammoo yeroo isaa eeggate dhufee jira. Kana Ameerikaan qoqqobbii sana irra kaa'uun hedduu barbaachisaadha. Maaliifini mee warra biyya sana bulchaa jiran laali. Uummanni biyya sana keessa jiru sabaaf sablammoonni biyya sana keessa jiran guyyaarraa akka hoolaatti qalamaa du'aa reeffi isaanii
ajjeefamanii reeffi isaanii bineensi karaa irratti yeroo nyaatu. Addabaabaayii keessatti haadha, abbaa, obbolaa saba magaalaa tokko keessa jiru walitti yaamanii addabaabayitti yeroo baanii nama ajjeesan. Kuni qoqqobbiin Ameerikaan biizaadhaan biyya biraan deeminaa jettee irra keesse kun I think ani Ameerikaan sana qofaaniyyuu waan dhaabbatatti fakkaatu qoqqobbiin kun gara diinagdeetti jijjiiramaa, gara siyaasatti jijjiiramaa bifa adda addaa horachuudha mala. Maaliif inni kun ka jalqabaati dhumni isaa garuu kana caala serious ta'ee Ameerikaan bal'inaan waan kanarratti akka hojjetaa jirtu, akka duukaa bu'aa jirtutu nutti mul'ata. Gamuma kanaan waan tokko wanti nani tuquu barbaadu warri biyya bulchaa jiran kun hardhalleen dammaqanii jiran, hardhalleen ijji isaanii argaa hin jirtu, hardhalleen gurri isaanii dhagaa hin jiru. Akka biyya sana biyya guddisaa akka jiranitti, akka biyya sana keessa dimokiraasiin jirutti, akka namni nagaadhaan bahee galutti afaan guutanii haasa'u. Kana jechuun uummata biyya isaaniitiif ammam akka iyyaanne warri kun ammam akka dadhabaa ta'an namni yeroo dhumu kan gurra kennuu fi dhiisanii uummanni haa dhumu nuti taayitaa keenya irra teenyee itti fufnaa jechuun isaanii waan hedduu nama gaddisiisu. Kan si ajaa'ibsiisu Ameerikaan waan kana dhiisaa biyya keessatti namni hin du'iini shanyii duguugan haa dhaabbatu. Oromiyaa fi Tigraay keessatti speeshaal wanti deemaa jiru kun shanyii duguugan kun haa dhaabbatu. Karaatti deebi'aa isin gargaarraa namni keessanii hin hidhamiin, hin ajjeefamiin, hin buqqa'iin jedhanii gorsanii dadhabaniiti tarkaanfii isa dhumaa kanarra waan ga'aniifu ani asumaan mootummaa Ameerikaatiif illee galata galchuudhaan barbaada. Warra immoo biyya bulchaniif Rabbi sammuutti yaaddan isiniif haa kennu. Xiqqoo garagalaatii yaada uummata keessanii fi uummanni keessan akka hin ajjeefamne, akka hin buqqaane sabni biyya sana keessatti mirgi isaa eegamee akka jiraatu Rabbi dandeettii sanaa isiniif haa kennu. Uummata keessaniif yaadaa jechuun hin barbaada gabaabaadhumatti. Sirrii dhugaa baay'ee galatoomii dhugaa jettee wanti yeroo ammaa kana biyya san keessatti namoonni biyya bulchaa jiranii mirga dhala namaa tiksuu osoo hin ta'in aangoo tiksuutti yeroo aangoo isaanii tissaa jirantu argama. Isa kana dhuguma maal jedhanii birmadummaa biyyaati jedhu. Birmadummaan biyyaa immoo biyyi tokko immoo namni jiraachuu qaba. Birmadummaan biyya tokko eegamuu fi namni lafa sana irra jiraachuu qaba. Biyyi jiraachuu fi yoo namni irra hin jiraanne birmadummaan kamuu hin eegamu jechuudha. Bakka namni qalamutti, bakka namni itti rasaasaan addabaabayii waamamee haadha abbaa waamanii achitti dhukaasanii ajjeesanii rashananii biraa deemanitti kuni argitee birmadummaa biyyaa eessisaarraa wanti jedhu sun hin deemsisu jechuudha. Eessuma kana wal qabateeti yeroo dhuguma biyya tokko keessatti hiriira kalee geggeeffame tokko itinki kalee na fakkaataa hiriirri suni naannoo Baahirdaariitti Gondarii ta'uu magaalaa addan baafanne ta'ee isa keessatti yeroo waan alaabaa fi suuraalee namoota diktaatara ta'anii akka Putin fa'a argitee Chaayinaa warra Siiriyaa Turkiin mee Turkii gaari mallaa jennu raboota kanneen qabatanii hiriira baanii achi keessa alaabaa Ameerikaa gubanii bajaaji hidhanii lafarra harkisanii. Inni kun tarii maal uuma? For example, tariiti alaabaa gubuun yookaan Ameerikaa aarsuu dhabuu danda'a. Ameerikaa aarsuu wanti danda'u michoominni amma isaan biyyoota kanaan walitti dhufanii Ameerikaa walitti buusuu yaalanii akkasitti hubatan kana mee akkamiin ilaalta? Sabni kun sabni keessattuu sabni Amaara jennuun kuni
garamitti deemaa jira uummata Oromoo ciniinee uummata Tigree ciniinee Tigraay isaanis ciniinee saba hunda biyya keessa ciniinee darbee biyya alaalle inumaayyuu darbanii warroota Itoophiyaa ta'anii Ameerikaa keessa jiranii hidhachiisuun aga jedhutti jechuudha achittuu jechuudha. Warri kun maali waan kana akkamitti ilaalta maal jetta maal hubattellee maal taazabdalle taajabbii kana meetaa akkuma taajabbiitti. Waan kuni bari yeroo tokko teessee yoo laantu nama biyya bulchurraati otoo hin ta'in ijoollee daa'ima waggaa 10 karaa irratti baatee yookaan immoo dirree kubbaatti gadi baatee kubbaasee achi oofturraati yaadi akkasii hin eegamu. Gabaabumatti hiriirri kaleessa biyya sana keessatti baasanii suni dabballoota isaanii karaa adda addaatiin ijaaranii akkuma sila tuquudhaaf yaalee harka keessan Itoophiyaa irraa kaasaa kan jedhu mata duree godhatanii gadi baanii waan akkasii dubbachuun kun ani qaanii guddaadhaan jedha nama saanfachiisa maaliifini warra Itoophiyaa bulchaa jiran kana keessa ani nama waa'ee diplomaasiin maal akka ta'e yoo hin beekanii hiriira kana bahuudhaan boodatti maaltu dhufaa gocha nuti goone kana booda maaltu dhufaa biyyoonni nuti akkanatti itti rigannee ofirraatii faccifnee arrabsinee alaabaa isaanii gubne kuni humna maalii qabu maal nurraan ga'uu danda'u yoommoo dhiibbaan kun karaa adda addaa amma gara dhiibbaan yookaan qoqqobbiin kun gara diinagdeetti jijjiiramee gara diinagdeedhaan siyaasaniin waan addaatti jijjiirtee Ameerikaan gaafatti dhufte rakkinni sun mootummicha bira darbee uummata bira gadi bu'ee uummanni sadarkaa itti waa argachuu dhabutti itti daabboo waan ittiin bitatu dhabutti mootummichumti garagalee mataansaa qoqqobbiin diinagdee biyyoota guddataniin gaafa irra kaawame mindaa kaffalu akkuma nuti beeknu mootummaan Itoophiyaa erga dhalnee umrii kana geenye gargaarsa biyya alaatiin waan hundumtuu kan jireenyi biyya sanaa kan hundaa'e kanaaf qoqqobbiin kun rakkina guddaa akka fidu wallaaluu isaanii bira darbanii yeroo darbe Pireezidaantii naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa waan inni jedheetu na ajaa'ibsiise. Ani dhugaan siin jedha pireezidaantii Oromiyaa jechuun walakkaa biyya Itoophiyaati olii jechuudha amma Shimallis wanti inni bulchaa jiru jechuudha. Pireezidaantiin biyya guddaa sana bulchaa jiru gadi ba'ee Ameerikaan nan beektu anis Ameerikaan beeku. Aduu fi Moyaalee dhaquudhaaf viizaa nan barbaachisu. Qamadii daanawoon nyaatetu nurraa hafa malee wanti biraan nurraa nafu. Mee dhugaa dubbannuti takka qamadiin biyya faranjiiti Itoophiyaa galuu dhiisee beekaa. Yeroo hundumayyuu qamadii biyya faranjiirraa dhufuuni namoota beelaan namoota rakkaatan gargaaraa biyyi kun jiraachaa jirti. Ammallee beela guddaatu jira. Ispeeshaalii Tigraay keessatti lixa Oromiyaatti namni qotachuu erga dhiisee waggaa 2-3 amma naannoo Oromiyaa lixa Oromiyaatti qotee bulaan takka lafa qotee hin beeku waggaa 3 ol. Tigraay keessatti waan akkasiitu deema. Mootummaan biyya bulchu kuni gadi ba'ee qamadii daanawoon nyaatetu nurraa hafa malee wanti biraa nurraa nafu. Dhugumaan kun dippiloomaasii afaan dippiloomaasiitii afaan isaan baanii ittiin dubbatan kun. Piraayim Ministerichi gadi ba'ee yeroo dubbatu Itoophiyaa guddisuufis kuffisuufis jiraachisuufis ajjeesuudhaafis harka keenya keessa jirti. Nuti yoo wal qabannee Itoophiyaa keenya yoo jabeessinee Itoophiyaan abbaan fedhe yoo nuti roorres abbaan fedhe waan fedhe yoo jedhe የዘመኑ ጎረምሶች jedheenna warra Ameerikaatiin የዘመኑ ጎረምሶች gadi baanii yoo nutti roorrisan illee nuti Itoophiyaa keenya guddisuudhaaf duubatti hin jennu
Itoophiyaan guddattee sadarkaa guddaarra geessee Afrikaadhaaf biyya hayyaal jedhamtu sana gochuurra jirra nuti. Garuu waggaa 3 asitti erga Abiy Ahmed aangootti ol ba'e Itoophiyaan guddachuudhaa miti. Itoophiyaan qileetti gadi deemaa akka jirtu. Itoophiyaan kufaatii takkaan kufne takkaa umrii jireenyuma biyya sanaa keessatti takkaa Itoophiyaan akka baranaattis salphatteen beektu. Itoophiyaan akka baranaattis kufteen beektu. Qoqqobbiin hamaan akkanaa takkaa irra ga'een beeku. Bara Mangistuu Hayilamaariyaam illee Ameerikaan sadarkaa kanarratti hin geesseen beektu. Kanaaf anamma hiriira isaan waamanii baasanii Ameerikaa irratti kan sila ati tuqxe sun isaan godhan suni ani taphanatti fakkaata. Dhuguma dubbachuudhaaf taphanatti fakkaata. Waan humni kee godhuu hin dandeenye, waan ofirraa qoluu ofirraa deebisuu hin dandeenye tokko sobaan uummata gowwoomsitee hiriira baa Itoophiyaan keenya takkaa tuqamtee hin beektu. Itoophiyaatti namni roorisee hin beeku. Nuni Xaaliyaanidhaayyuu akkasitti injifannee dhukkee irraa kaafnee biyya siitti deebisne. Ameerikaan illee yoo dhufte akkasitti dhukkee irraa kaafnee biyya siitti deebisna. Bara kana akkanatti sobuun namarra hin jiru. Barri kun bara teknooloojiin guddate, bara namni infoormeeshinii sakandii keessatti walii dabarsuu danda'u, bara namni waa hunda argu sakandii keessatti arguu danda'u, wal dhageessisuu walii dabarsuu danda'u. Soba akkanaatiin uummata kakaaste waan ofirraa deebisuu hin dandeenye tokko gochuun alaabaa Ameerikaa gubuun, alaabaa Ameerikaa bajaajitti karaarraa ittiin deemuun, mootummaa Ameerikaa arrabsuun kun wallaalummaa bira darbee tapha ijoolleen daa'imni waggaa 10 hin taphanne taphachaa jiru. Mootummaan kun ammalleen taanaan kanarraa of deebisuu baannan fagoon jiru. Magaazii ofumaa bitataniit magaazii bitatan sanaan ofiin of muraa, ofiin of nyaachaa, ofiin of gataa deemaa waan jiran natti fakkaataan jedha. Ayyee dhugamaa wantoonni ati kaaftee hundinuu sirrii akkuma atu jette mootummaan biyya bulchaa jiru yeroo ammaa kana argitee namoonni gargaarsa barbaadan baay'eedha. Biyyi tokko michoominni biyyoota lamaanii biyyootuma garagaraas biyyootuma Afrikaa lamaanillee haa ta'u kan irratti hundaa'u viizaa qofaa miti. Argitee isaani viizaan dippiloomaasiidha. Namni tokko dippiloomaasii hariiroo gaarii yoo hin qabaanne viizaa iyyuu hin kennanii jechuudha. Biyya sana akka seentu iyyuu hin eeyyamanii jechuudha. Isa irraan immoo biyya takka gargaaruuf waa hedduutu biyyi tokko of dandeettee hin jiraattu jechuudha. Akkuma namni Oromooni namni namaan tolaa waan jedhu san jechuudha. Isaani warroonni kun amma maali tokkoffaa aangoo isaanii katissaa jiran gochaan osoo hin ta'in jechaan jechuudha. Saba interneetii irraa cufanii sabni akka gurraa isaanii waa isaan haasa'an malee waan namni biraa haasa'u akka dhageenye guranii haga gaafa lubbuun keessaa baatutti isaanimatti roorrisanii saba kana gurra cufanii waan adda nyaatanii bulan yookaan aangoo ittiin dheereffatanii diktaatorummaa hawwatsan akka Mangistuu Hayilamaariyaam sana ta'uu hawwanii haga akkas ta'anitti amma ta'amee jira jechuudha. Inni kun maali biyya takka Xaaliyaanii akkas deebifnee akkas goone ka jedhamu kun hin ta'u. Biyyattiin Ameerikaan akkuma beekamu Ameerikaan xayyaara takka kaaftee sin dhooftu Itoophiyaa dhatteen dhooftu. Walumaan argitee ollaa jira Ijiptiin, Askaayiroo, warreonni Suudaan, Keeniyaa, Ugaandaa, Jibuutii kun kanniinumaa waliin buufti jechuudha. Sumaalemaan immoo waliin buufti jechuudha. Kana maali kanniinumaa fayyadamtee isaan dhoofti jechuudha. Isa kana bira darbee immoo waraanni jira, neetoon jira. Isa kana jiraachuu wallaalee warri sun.
warri adda biyya bulchu kuni maali tokkoffaa ga'umsa siyaasaa dhabuudha kuni biyya tokko oofanii gara qiletti oofuu qamadii daana'uu nyaate fudhannaa maali Ameerikaa maaliin beekuu kun amma Ameerikaa beekuu dhabuun isaa tarii isaa biyya isaatii fi waan gaarii jedhe jecha bareedaa jedhe jechuu barbaadeeta beekuu dhabuun isaa garuu baay'ee doofummaadha. Ameerikaa jechuun biyya guddatte tokko biyya addunyaa keessaa addunyaa liid gootu takka biyya sana wallaaluun isaa doofummaa irraa gadiiti jechuudha. Kanaaf waa'ee kanneen haasa'uu nun barbaachisullee garuu maali haa ta'u ummanni keenya garuma danda'an sagalee isaa ta'u. Wanta ummanni qaata adda baasee beekee jira jechuudha. Ummanni fakkeenya yoo fudhattee jette hiiriingii Ameerikaan deeggarta taasiste keessatti namicha san maqaa yaadadhu jechi inni jedhee jijjiirama biyyittitti akka abdii qaban ture jijjiirama sana namoonni fidanii qeerroo Oromoo akka turanii fi qeerroon sunniin immoo kuwwaniin ajjeefamanii kuwwanii mana hidhaa jiranii kuwwan immoo warra isaatti dabalamee jedhe warra isaa jechuun warra ABO bosonatti galee jedhe warri kaan mana hidhaa jiran kan du'e warri kaan bosonatti galee jedhe gabaabaa bosonatti galee jedhe hagana warri adiinuu hagana fagaattee oro afaanuma baafatee qabsoo Oromooniin angoo itti baasetti jedhee gaafate jechuudha. Kun deebii ka deebisuun akkuma dhageette dhugaadha. Itti abdannee turre jijjiiramni kun hin dhufa jennee waan ta'ame ture garuu hin taane osoo hin ta'in wanta kiriminaalii biyya sana keessatti sanyii duguuggatu raawwatamaa jira. Waan kana dhaabsisuuf Ameerikaanis amma yeroo ammaa kana humna gamtaa Awurooppaallee waamicha akka godhanii jiran gamtaa Awurooppaallee waan wayii kaa'uuf akka walgahii waamee jiru dhagaa jirra guyyaa gabaabaa keessatti. Kunniin maali biyyattii sana qilettoofaa jira. Nu kana ka jennu immoo biyya sana waa'ee Oromoon du'aa jiru qofaa fi biyyattii sana balaaleffataa hin jiru jechuudha. Dhaamaa jirra namni hunduyyuu diinni yookaan Ameerikaan qoqqobbii irra ookeette mana kiyya dhaqa mana kee dhaqa inni kun adda isaan viizaa isaanii seeyaa jiran viizaa isaanii irra darbee adda xaawun biyya kana biyya Norway kana gala hin beektaa yuriyaan biyya kana biyyattiin sun biyyi keenya urgaa midhaan madaabaraa malee ol deebi'uu dide qaata ture nama keenya qonnaan bulaa keenya ajjeessuudha jechuudha. Biyyoonni kunniin gaafa waan kana irraa ugguran biyyattiin suni gara qiletti deemaa jirti. Aangawoonni Itoophiyaa keessattuu bilisiginnaa duubatti deebi'aatii waan kana ilaalaa viizaa keessanii miti qoonqoo qonnaan bulaa yookaan haawwatiif abbootii keenyaa cufaa jirtanii dhiisaatii Ameerikaan hin mormina waan Ameerikaan godhaa isiniin jette godhaa jennan. Kanuma maafi kanuma wanti biraa wanti jennu hin jiru. Egaa isaan kana gochuu dhiisaniiti warra diktaatarii suuraa isaanii nutti isinitti heerumnaa jechaanii jiru. Warra Raashiyaa fa'iidhan Chaayinaadhaan Tirkiyaadhaan warra akka Siiriyaatiin isinitti heerumna. Kuni garuu ani hubannoo numti isaaniitiyyuu ammam akka of tuffachiisaa jiran ammam akka biyyattii sanallee tuffachiisaa jiran biyyi dhugaa dubbachuudhaaf biyyi Itoophiyaa jedhamtu sun gaanfa Afrikaa sana keessatti biyya guddoodha biyya sodaatamtuu biyya namni hundumtuu kabajaa guddaa fi qabu ture. Amma gaanfa Afrikaa sana keessatti biyyootiin ollaa hundumti amma ishii tuffatanii biyya Itoophiyaa kana tuffatanii because of warra biyya sana bulchaa jiran warra biyya sana lead godhaa jirantu yaada hin taane yaada dadhabaa yaada okkolaa gadi fudhatanii gadi baanii uummatallee jeeqanii naannoo sanallee jeequmsa guddaadhaaf qopheessaa waan jiranii kanammoo waan akka salphaatti keessaa ba'an natti fakkaatu. Yoodhuma mootummaan kuniyyuu aangoorraa akkuma fedhe tolaanis haa ta'u lolaanis haa ta'u yoo aangoorraa maqfamilleen shanyii duguuggiidhaan Ameerikaa fi waayiloonni ishii akka aangawoota bilisiginnaa gara fuulduraatti
mana murtii addunyaatti dhiyeessituuf shakkii tokko hin qabu. Kanuma jechuudhaan hin barbaada. Gama biraatiin immoo sabaaf sablammoonni biyya sana keessa jiran jabaatanii mirga isaaniitiif waan kana booda wanti isaanitti afwaan jiru natti fakkaata. Maaliifini gaafa qoqqobbiin diinagdee gadi Ameerikaarraa gadi itti dhufe akkuma atiyyuu jettee nuti maatii qabna biyya sana keessa, fira qabna, lammii qabna, mana nama hundumaa dhaqee tuqaa jechuudha. Waan nyaatantu dhabama, waan mana fayyaa qoricha namni yoo dhukkubsate mana fayyaa dhaqee yaalamuu dhabama, qorichatu dhabama, waan adda addaati sila tuqee madaabara midhaan ittiin qotanii galfatan waa meeqatu dhabama. Kana jechuun dandeenya. Sun rakkina guddaadha fida. Rakkina kanaaf immoo kan itti gaafatamu mootummaa bilchiginnaatii fi የአማራ አክራሪዎች warra jedhan warra sabaaf sablammii biyya sana keessa jiru wal nyaachisaa jiran mee ifama naa godhiti kuni ani akka hammeenyaatti otoo hin ta'in yoodhuma teenyee laallu maaliif sabaaf sablammoonni biyya sana keessa jiraatan nagaan otoo jiraatanu bakka maratti sabnumti gosa Amaaraa kun maaliif rakkina uuma? Maaliif Somaalee wajjiniin nagaan qaban, Oromoo waliin nagaan qaban, Agaa waliin nagaan qaban, warra Beenshaangul waliin kan argine akkasitti qalaa ajjeesaa jiru, Affaar faana akkasii, Tigree immoo lafarraayyuu dhabamsiisanii kunoo dirree lafa duratti naannoo Tigraay jala jiru kakeenya jedhanii deeffatanii lafti Oromiyaa keessatti amma Wallagga kan keenya jedhu, Shawaan kan keenya durattuu jedhu, amma kaleessa moo dheengadda yookaan yoomin argee Maqdishoon iyyuu kan keenya, Harargeen kan keenya jedhanii akkasitti fokkoru sirbanii. Kana jechuun biyya sana tasgabbeessuudha moo biyya sana wal nyaachisuudha moo kana ani hin beeku ani beektonni isaanis akkuma warra akraarii sanatti deebisanii yeroo waan adda addaa haasaan nama gaddisiisa. Dhaamsa asubaan warra beektota Amaaraati warra ofiin jedhaniin biyya sana tasgabbeessuudhaaf warra biyya sana jeeqan namoota isaanii otoo gorsanii karaa irratti deebisanii gaariidha galatoomne. Baay'ee bareeda. Dhugaa maaliif qabxii kana duukaa haasofne fidheellee sa'aan illee nu gahu qabxii dhuguma maali qoqqobbii kana sababni qoqqobbiin kun dhufee fi Andargaachoo Tsiggee gadi ba'ee alaabaa addannin gubnaa jedhe santu gubate hiriira waamee gubuuf tureemi isa guban kaleessa. Haa ta'u maali jeequmsa kana warroonni uumanii nama sadi jedhee yaada. Isaan kunniin bakka kun Abiyyi godhi jedhamee godhamaa jira mala Andargaachoo Tsiggeetti, Dr. Biraanuu Naggaa fi kun Diyaaqooni Daani'el Kibrati. Warroota kana kun istiraatejii jarrituun biyya tana akka Siiriyaa sana barbadeessina jedhaniitti suuraa hasaadi eenyu namicha Siiriyaa ka wannoo jedhu sana Asaadii qabatanii hiriira bayanii Putiniin qabatanii hiriira ba'anii Chaayinaa diktaaterii biyyattii biyya san keessa biyya Chaayinaa keessatti sabni Chaayinaa mirga takka hin qabu biyya sana keessatti waan takka godhuu saba hin dandeenye isa kanniin qabatanii fakkii kana ta'uu barbaanna akkana ta'uu barbaanna jedhanii addunyatti yeroo gadi bayan baay'ee qaaneffata. Isaan immoo warri waan kana godhaa jiran finxaaleeyyoota kuwwa immoo namoonni waa baranne jedhanii warri kuwwan cadhisanii ilaaluun rakkoo biyyattiin sun keessaa hin baane itti seenaa jira. Warwaraansa yookaan wal fixiinsa lammii yookaan sabaaf lammoota biyya san keessa jirutti itti seenuuf deema. Isa kana akkuma kaafne dhaamsi kennaa dafanii waan kanarraa harka kaafatu qaban deebi'anii waan mootummaan alaa biyyoota guddatanii godhaa jedhan godhuudha. Isa kana jechuun mootummaa biyya ollaa walii galanii buluun biyyaa walii galanii buluun koolu galtummaa jala nama hin galchu
Kolugaltummaa jala galuun dhabuun Itoophiyaa waan nu fayyadin qabu. Akka barumsa hanqina namoota akka amma biyya bulchaa jiran kanatu uumame. Kana hambisuufiyyuu biyyoota ollaatiinis haa ta'u biyyoota gurguddatanii walii galanii jiraachuun murteessaadha jedhee qabxii kana kanumaan bira darbeeti. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun qophii Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa marii Artisti Hailuu Kitaba woliin goone kutaan tokkoffaan kan dhaabbatamumaan xumuraan sirbaadhumaa gadii kanaan nagayaan nu tura kutaa itti aanuun haga walitti jiru nagaan nu tura isiniin jedha. Ajaiba duris jenne kalesa Midian Ethiopia Arama Fodesa Midian Abesha Kijiba Odessa Sobarasa Nito Luganu Fakesu Kapsa Otoromo Manet Atirarsu Bekto Takenyunda Yaluga Tikesu Kan kabenya kabus Makada ballesu Kan kabenya kabus Makada ballesu Barri kun buleni darba Sabni kiyya gabrummaa jibba Barana adda kan taasise Keettoo duuba nu deebise Gabrummaa nurra feesise Keettoo duuba nu deebise Gabrummaa nurra feesise Keettoo duuba nu deebise Gabrummaa nurra feesise Ida'amuuf caafaqamuun tokko miti sitaa himuu dura baddu karoora kee isoromoo gowwoomsuu kee aaret kiiloo ajaa'ibaa eekeraa nutti lallabaa boolla keessa gayyaasanii Itoophiyaa ittiin faarsanii Itoophiyaa ittiin faarsanii boolla keessa gayyaasanii Itoophiyaa ittiin faarsanii boolla keessa gayyaasanii Itoophiyaa ittiin faarsanii Ajaiba duris jenne kalesa Midian Ethiopia Arama Fodessa Midian Abesha Kijiba Odessa Maka Oromootiin Aangoo tolbaatanii Masaraa mootummaa harka galfattanii Oromoon ni beekaa Minilik bineensaa Ashkaroon Abashaa maaloof sirreessaa maaliif nu tuffatti ufii gogaa uffachaa karaarra teessetoo shilingii kaadhachaa qe'ee isaaniin dhaqnee saantu nutti dhufee arraba dheeratan garaan isaanii quufee arraba dheeratan garaan isaanii quufee barri kun buleenii darbaa sabni kiyya gabrummaa jibbaa barana adda kan taasise keettoo duuba nu deebise gabrummaa nurra feesise keettoo duuba nu deebise gabrummaa nurra feesise keettoo duuba nu deebise gabrummaa nurra feesise
farsita inilikin arma mure indagatin bekatille idarbita sena duba afroksita arat kilo ajaiba ekeran nutilallaba bolla ke sagayasani topia itin farsani topia itin farsani bolla ke sagayasani topia itin farsani bolla ke sagayasani topia itin farsani Olola gudda Oromorratti bananii karuma hundaan miidiyaa harkaa qabaniin duuban deebinu qabsoon keenyattuma fufaa falmadda Oromoo bilisni yoom tola dhufaa duuban deebinu qabsoon keenyattuma fufaa falmadda Oromoo bilisni yoom tola dhufaa. Olola gudda Oromorratti bananii karuma hundaan miidiyaa harkaa qabaniin duuban deebinu qabsoon keenyattuma fufaa falmadda Oromoo bilisni yoom tola dhufaa duuban deebinu qabsoon keenyattuma fufaa falmadda Oromoo bilisni yoom tola dhufaa duuban deebinu qabsoon keenyattuma fufaa falmadda Oromoo bilisni yoom tola dhufaa duuban deebinu qabsoon keenyattuma fufaa falmadda Oromoo bilisni yoom tola dhufaa.